Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሚን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሚን። Hundumaa duratti teessoo Suraafeelii fi Kirubeeliin baatamurra taa'ee ergamoota hayyuu qabaniin kan galateeffamu Waaqni waaqotaa, mootiin moototaa, gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni fi ulfinni guddaan waamicha maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyoo kan jaalattan, Waaqayyoonis kan isin jaalatu, maatii Waaqayyoo ijoollee kennaa dubree qulqulleetti Maariyamii kan taatan, bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha kallattumaan kara barnoota keenya guyyaa har'aatti ni adeemna. Akkuma beekamu barnoota keenya sagantaa darbe keessatti wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluun Maatiyos kan barreesse akka qulqullichi Maatiyos barreessetti akka abbooliin keenya hiikanitti immoo wal wajjiniin ilaalaa turreerra. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti macaafa dhalootaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Daawit, ilma Abrahaam kan jedhu irratti haala bal'aa ta'een Waaqayyoo gooftaan keenya nu barsiiseera. Har'a immoo kallattumaan kara wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa lamatti ni adeemna. Lakkoofsa lama gubbaa irratti akkas jedha. Abrahaam Yisaaqin dhalchee jedha. Abrahaam Yisaaqin dhalche jedhee waa'ee Abrahaamii fi dhalachuu Yisaaq ni dubbata. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti kan ilaallu akkuma beekamu Abrahaam abbaan hunda keenyaa yookiin immoo Abrahaam abbaan amantaa, ilmi isaa Yisaaq qofa osoo hin taane Abrahaam ijoollee 8 akka qabu macaafni qulqulluun ni dubbata. Ijoollee 8 kana keessaa garuu kan caqafamee Yisaaq duwwaadha. Abrahaam hojjettuu isaa Aggaar jedhamturraa seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga dhumaarratti innaa ilaaltan mucaa Ismaa'eel jedhamu akka qabu ni argattu. Seeruma uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 6 immoo haati manaasaa Saaraan yeroo boqattetti Abrahaam dubartii Keexuraa jedhamtu fuudhee ijoollee 6 argateera. Isaanis Zanbaaliin, Yoqaaxeen, Meedaan, Yobqaa, Midiyaam, Seehii jedhamu. Dubartii Keexuraa jedhamturraa ijoollee 6 qaba. Dubartii Aggaar jedhamturraa mucaa tokko qaba, walitti 7 ta'u. Saaraarraa immoo Yisaaqiin argateera, walitti 8 ta'u. Kana keessaa ijoollee 8 kana keessaa maqaa isaa qofa caqaseera qulqulluun Maatiyos. Maaliifin ijoolleen afan 6 kan Keexuraarraa dhalatan yookiin immoo mucaan tokkichi hafe sun Ismaa'eel Aggaarirraa kan dhalate maaliifin hin caqafamne? Yisaaq qofti macaafa qulqulluu kana keessatti caqafamuun maaliifin barbaachise isa jedhu abboonni keenya akka armaan gadiitti hiikaniiru. Inni jalqabaa fi inni tokkoffaan qulqulluun Maatiyos Yisaaq qofa caqasuun isaa seenaa dhaloota gooftaa keenya yookiin immoo qoomoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barreessuu barbaadeeti. Akkuma beekamu qulqulluun Maatiyos wangeela isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti macaafa dhalootaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhee barreessuu eegaleera. Kaayyoon Maatiyos macaafa isaa kana keessatti dhaloota abboolii hedduu haa barreessu malee kaayyoon isaa inni guddaan garuu qoomoo dhaloota gooftaa keenya fi dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barreessuu barbaadeeti. Yesuus Kiristoos immoo kan inni dhalatu karaa Ismaa'eeliin osoo hin taane karaa Zanbaaliin, Yoqaaxeen,
Meedaan, Yoobqaa, Midiyaam, Seehii ijoollee kanarraa osoo hin taane inni kan dhalatu dhaloota karaa Yisaaqiin lakka'amurraa yookiin immoo sanyii Yisaaqirraa dhalateera. Sababa kanaatiif qulqulluun Maatiyos wangeela isaa kana gaafa barreessu Abrahaam Yisaaqin dhalchee jedhee barreesseera. Inni lammaffaan sababbiin isaa qofti caqafameef raajiin kan dubbatame Yisaaqeef sababa ta'eefidha. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoobsa 12 gubbaarratti sanyii Yisaaqiin siif waamamaa jedhamee barreeffameera. Sanyii Yisaaqiin siif waamamaa. Yesuus Kiristoos dhaloonni isaa kan himamu, Yesuus Kiristoos hiddi dhaloota isaa kan lakka'amu sanyii karaa Yisaaqiin irraa dhalateenidha. Yookiin immoo sanyii karaa Yisaaqiin lakka'ameen, dhaloota karaa Yisaaqiin lakka'ameen Yesuus Kiristoos hiddi dhaloota isaa lakkaawameera. Kanaaf raajiin kan dubbatame, waadaan kan galame karaa Yisaaqiin akka dhalatudha malee ijoollee Abrahaam maqaa isaanii hin caqafamneen akka hin lakka'amne macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee ni argana. Sababa kanaatiif ijoollee Abrahaam 7 afan keessaa inni 8ffaan Yisaaq qofti akka caqafamu ta'eera. Yisaaq qofti akka caqafamu ta'eera. Inni kan biraa, inni 3ffaan sababbiin isaa qofti caqafameef fakkeenyi macaafa qulqulluu kan fakkeeffame Yisaaqiin sababa ta'eef Yisaaq qofa barreesseera. Waaqayyo gooftaan keenya nama akka ta'u, foon keenyarraa foon, lubbuu keenyarraa lubbuu hirmaate hunduma keenyaaf aarsaa ta'ee akka dhiyaatu raajiin dubbatameera, fakkeenyis fakkeeffameera. Fakkeenyota fakkeeffaman keessaa inni tokko Yisaaq aarsaa ta'ee dhiyaachuun isaa Yesuus Kiristoos hunda keenyaaf aarsaa ta'ee dhiyaachuu isaatiif fakkeenyadha. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoobsa 13 irraa kaastanii gaafa dubbistan Waaqayyoon Abrahaamiin jalqaba irratti sanyii keetiin siif waamama jedhamee karaa Yisaaqiin siif waamama jedhee Waaqayyo Abrahaamiif waadaa galee ture. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti garuu mucaa kee tokkicha isa jaalattu isa kabajju sana aarsaa taasisiitii naa dhiyeessii jedhee Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Abrahaam waamicha Waaqayyoo dhaga'ee, ajaja Waaqayyoo dhaga'ee mucaasaa isa wareeggadhan argate. Mucaasaa isa yeroo turtii baay'ee booda argate. Mucaasaa isa waadaa sana aarsaa taasisee dhiyeessuudhaaf imala guyyaa 3 imalee mucaasaa qoraan ittiin aarsaa taasisu qabatee, abidda qabatee kara tulluu Mori'aatti deemee guyyaa 3 booda tullicharra ga'ee mucaa isaa aarsaa taasisee dhiyeessuudhaaf yeroo ta'u sagaleen samiirraa Abrahaam jedhu itti dubbateera. Abrahaam mucaa kee dhiisi jedhee Abrahaam booddee isaatti yeroo galagalee ilaalu hoolaa adii miidhagaa ta'ee argee hoolicha sana fuudhee bakka ilma isaa aarsaa taasisee dhiyeesseera. Seenichi kana duwwaa miti. Seena isaa guutuu macaafa qulqulluu irraa dubbisaa. Fakkeenyummaan isaan waliin qaban garuu maalidhaa kan jedhu ni ilaalla. Abboonni mana kiristaanaa fakkeenya kana karaa lamaan hiikanii ni barsiisu. Fakkeenya tokko Yisaaq fakkeenya Yesuus Kiristoos yeroo ta'u, Abrahaam immoo fakkeenya Waaqa Abbaati. Lapheen Abrahaam immoo fakkeenya awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhanii ni hiiku. Abrahaam ilma isaa tokkicha kan jaalatu, kan kabaju, du'aaf, aarsaadhaaf, qalamaaf dabarsee akkuma kenne Waaqayyo gooftaanis ilma isaa tokkicha waaqummaadhaan
akkeenyummaadhaan, uumuudhaan, umuriidhaan, beekumsaan kan isa qixxaatu, isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa akka argatuuf mucaasaa tokkicha du'aaf dabarsee kennuu isaatiif fakkeenyadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka hin banneef Waaqayyo Gooftaan ilma isaa tokkicha du'aaf dabarsee hanga kennutti biyya lafaa akkasumaan jaalateeraa jedha. Du'aaf dhukkubbiidhaaf ilma isaa dabarsee kenneera. Kanaaf Abrahaam mucaasaa marartee malee akkuma du'aaf dabarsee kenne, Waaqayyo abbaanis mucaasaa tokkicha du'aaf dabarsee kennuu isaatiif fakkeenyadha. Lapheen Abrahaam fakkeenya awwaala Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Abrahaam mucaa isaa aarsaa taasisee dhiyeessuudhaaf imala guyyaa 3 imaleera. Guyyaa 3 kana keessatti garuu Yisaaq laphee Abrahaam keessatti aarsaa ta'ee dhiyaateera. Haaduun mormarra hin geenye malee, qalamni mormarra hin geenye malee, Yisaaq harkisaa hin hidhamne malee, laphee Abrahaam keessatti mucaasaa akkamitti akka aarsaadhaaf dhiyeessu, eessatti akka inni aarsaa dhiyeessu, Abrahaam laphee isaa keessatti gonka Yisaaq aarsaa ta'ee dhiyaateera. Guyyaa 3 booda garuu haadicha mormarra kaa'uudhaaf harka isaa hidhee muka aarsarra dhiyeessee billaasaa yeroo kaasu, Waaqayyo Gooftaan keenya bakka Yisaaq hoolaa adii qopheessee Yisaaq du'a jalaa qalama jalaa akka oolchu taasiseera. Akkuma kana Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee awwaalame guyyaa 3 fi halkan 3 laphee Israa'elootaa keessatti, laphee dhala namaa keessatti gonka du'eela jedhamee yaadamee ture. Guyyaa 3 booda garuu kafana naa hiikaa osoo hin jedhin, dhakaa naa kaasaa osoo hin jedhin, awwaala naa banaa osoo hin jedhin, guyyaa 3 fi halkan 3 booda du'a injifatee du'a mu'ee ka'uu isaatiif fakkeenyadha. Fakkeenyi inni tokkoffaan isa kana. Fakkeenyi 2 yookiin immoo fakkeenyi inni lammaffaan Yisaaq fakkeenya Addaamii fi fakkeenya ijoollee Addaamiiti. Hoolaan bakka Yisaaq aarsaa ta'ee dhiyaate sun immoo fakkeenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Argaa fakkeenyummaasaa. Akka sababa cuubbusaatiif, sababa yakkasaatiif gumaa kan faluu kan qabu isa ture, aarsaa ta'ee dhiyaachuu kan qabu isa ture. Addaam aarsaa ta'ee dhiyaachuu kan qabu bakka Addaam bu'ee Waaqayyo Gooftaan keenya aarsaa ta'ee akka dhiyaate ni beekama. Akkuma kana Yisaaq aarsaa ta'ee dhiyaachuu kan qabu bakka Yisaaq hoolaan sun aarsaa ta'ee dhiyaachuun isaa, Addaam aarsaa ta'ee dhiyaachuu kan qabu bakka Addaam Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaa ta'ee dhiyaachuu isaatiif fakkeenyadha. Agartanii aarsaa ta'uu kan qabu Yisaaq ture, bakka Yisaaq hoolaan sun aarsaa ta'ee dhiyaateera. Ammas aarsaa ta'uu kan qabu Addaam ture, bakka Addaam garuu Waaqayyo Gooftaan keenya aarsaa ta'ee dhiyaachuu isaatiif hoolichi dhugaan sun aarsaa ta'ee akka dhiyaate fakkeenyadha. Kanaaf Yisaaq fakkeenya Addaamii fi fakkeenya ijoollee Addaamii, hoolaan sun immoo fakkeenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Hoolichi sun bakka Yisaaq akkuma aarsaa ta'ee dhiyaate, hoolichi dhugaan Yesuus Kiristoos immoo bakka abbaa keenya Addaam aarsaa ta'ee dhiyaateera. Yisaaq gaafa aarsaadhaaf deemu qoraan ittiin yookiin immoo qoraan muka dugdatti baatee karaa lafa aarsaa ta'etti dhiyaatu sanaatti deemeera. Qoraan sun yookiin immoo mukni sun fakkeenya fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Yisaaq baatee adeemuusaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamu sana baatee hanga tulluu Qaraaniyootti deemuu isaatiif fakkeenyadha. Hoolaan aarsaa ta'ee dhiyaate sun hiddaan hidhameeti kan argame.
gammoojjii sana keessatti hoolaan sun hiddaan hidhamee argameera. Hoolichi sun fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma jenne, fo'aan sun immoo yookiin hiddi hoolichi ittiin hidhame sun fakkeenya dubree qulqulleetti maaramiiti. Hoolaan sun hiddaan hidhamee argamuun isaa hoolichi dhugaan qulqulluun Yohaannis ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu namaaf dhiisu namaaf haqu jedhee kan dubbateef suni dubree qulqulleetti maaramiirraa dhalate karaa dubree maaramiitiin karaa biyya lafaatti dhufuu isaatiif fakkeenyadha. Hoolaan sun hiddaan hidhamee argame, hoolichi dhugaan Yesuus Kiristoos immoo dubree qulqulleetti maaramiirraa dhalate aarsaa ta'ee hunda keenyaaf dhiyaateera. Nutis foon isaa nyaanne, dhiiga isaa dhugne, jireenya bara baraa arganneerra. Kanaafiyyuu ijoollee Abrahaam keessaa Yisaaq qofti caqafamuunsaa fakkeenya fakkeeffameef Yisaaq fakkeenya ta'ee sababa dhiyaateef Yisaaq qofti akka caqafame abboonni keenya haala kanaan